Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuna akkam jirtu. Baga gara chaanalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akkasuma warra barnoota hedduu gadi lakkisaatiin ture warroonni irraa fayyadamaa jirtanis jajjabeessaa jirtanis jechuudha. Hamileen keessan itti haa toluuti. Itti jabaadhaa isiniin jedha. Nattis tolee jira. Baay'ee takka naaf galatooma naaf jiraadha. Har'a maal qabadhee isinii dhufe akkuma mata duree irratti agartan kana jechuudha. YouTube barnoonni keenya waa'ee YouTube akkasuma waan hin beekuraa kan isiniin biraan gahu jechuudha. Dirqama maaliifini waan beeku tokkorraa jechuudha. Uummata kiyya saba kiyya barsiisuun jechuudha. Viidiyoo dalagee isin biraan gahuun jechuudha. Dirqama waan ta'eedhaafu jechuudha. Kanaaf jechuudha isinillee na jajjabeessaa hamilee nuuf tayaa isiniin jedha. Viidiyoo har'a isinii qabadhee dhufe akkuma mata duree irratti agartan kana jechuudha. Kiroomi jechuudha. YouTube karaa kiroomiitiin jechuudha. Karaa kiroomiitiin YouTube jechuudha. Kiroomii jechuun maali? Kiroomiin steepii jechuudha. Yeroo sa'aatii guuttannee akkasuma immoo subscribe guuttannee achi keessa seennee kan waa hunda sirreessuu dandeenyu jechuudha. Achi keessan waa hedduudha lokeeshinii biyya adda addaa jijjiiruu akkasuma immoo steepii jechuudha. Prosesii moonii guutuu jechuudha. Achirraan mooniin kan guutamu akkasuma immoo koomentiin achirraanis viidiyoo gallakkisuu koomentiin yoo cufame achiin banu jechuudha. Akkasuma immoo karaa saniin jechuudha. Koomentiin yeroo hunda namoonni garii koomentii yeroo viidiyoo gadi lakkisanirraa koomentiin isaanii cufamaadha jechuudha. Kanaafuu bakkuma takkatti achumaan jechuudha banatuu ni dandeessanii. Kiroomii jechuun waa hedduutu keessa jira jechuudha. Akkaataa kiroomii itti sheenan. Kiroomii itti sheennee achi keessatti immoo waan tokko kan waliin ilaallu tahaa. Viidiyoo kana haga dhuma isaadhaa yoo daawwattan irraa barattan jedhee abdii qabaa. Turtii gaarii viidiyooleen. Bakka irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkamittiin akka kiroomii keessa seennee yuutuuba keenya siitingii adda addaa sirreeffatuu dandeenyu jechuudha. Viidiyoo haaraa tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Haga viidiyoo dhuma kanaadhaan afaana tura isiniin jecha irra deebiin subscribe godhuu hin irraanfatinaadha. Kiroomii keessa seenneetii waan hunda sirreeffachuudhaaf jechuudha. Akkaataa kiroomii keessa itti seenan viidiyoo kana na waliin hordofaa. Kiroomii keessa kiroomii keenya kan telefoona irraa qabnu kana jechuudha. Yeroo irra tuqanne akkatti nuuf baya yoo YouTubein jiraatu dhabes YouTube jettanii isin barreessitan jechuudha isini. Kanaaf YouTubein as jira. YouTube ka jedhu kana irra cuqaafannaa jechuudha. Duraan kuno akkatti isiniif baya. Akkatti isiniif baya yeroo akkatti isiniif baya jechuudha. Tuqaa sadii tana tuuxxaniitii desktop site godhattan jechuudha. Kuno desktop site ka jettu tana sanduuqa tana gurraachefanna jechuudha. Yeroo nuti sanduuqa tana gurraachefanne nuuf xiqqeesse jechuudha. Fuula bal'isee nuuf fida jechuudha. Kiroomii keessa seenuu dandeenya akkasitti. Profaayilii keenya mataa gubbaa jirtu tana tuqanna. Achi booda YouTube Studio ka jedhu kana irra in tuqannu qabneetii teenya jechuudha. Yeroo qabnee teenya akkatti nuuf baya. Kuno tana tuqattan jechuudha. Kan afuraffaarra jirtu tana. Yeroo akkatti tuqattan jechuudha. Siniif baya akkatti kuno kiroomii keessa seenuu dandeenya jechuudha. Akkatti kiroomii keessa seenuu dandeessanii as keessatti waa hedduu sirreeffatuu dandeessanii akkaataa jechuudha. Viidiyoon keessanillee copyright yoo qabaate as keessa seentanii muruu dandeessan. Akkasuma immoo karaa kanaan waa hedduu sirreeffatuu dandeessan. Viidiyoon keessan kuno beeksisalleen karaa kanaan illee itti hidhatuu ni dandeessa warri moonii taatan. Akkasuma koomentii adda addaadha as jala seentanii kan namni isinii barreesse laaluu ni dandeessan. Akkasuma mallattoo doolaarii kana tuuxxanii viidiyoon keessa maali YouTube'n keessan jechuudha. Sa'aatii hagam lakkaa'ee subscribe hagam qaba ka jedhus as jala seentanii sa'aatii faa laallatuu dandeessu jechuudha. Kabaraa ammalleen kuno ka itti aanu kana jechuudha. Wanni diimtuu tana kuno irra tuqee jiru kana akkasuma fuula YouTube keessanii jechuudha. Yeroo namoonni tokko yeroo sarchii godhan yeroo sarchii godhan jechuudha. Jalqaba irratti waa inni bahaaf jechuudha. Anaaf amma kanatu naaf baya. Ka barbaadan jalqaba irratti akka isiniif bahu. Akkasuma immoo YouTube keessan profaayilii gubbaa tuqanii yeroo keessa seenan jechuudha. Shortii adda addaatu baha jechuudha. Namoota tokko akka shortii sun hin baaneef viidiyoo babbareedaa irra kaa'atuu dandeessan jechuudha bakka kanaan. Akkasuma immoo
lookeeshinii adda addaa biyyoota garaagaraatti hin dalagu jechuudha. Lookeeshinii adda irraa jijjiiratuudhaaf jechuudha. Biyya jijjiiratuudhaaf siitingii kana keessa isheenee as keessaan waa hedduu haa sirreeffannu. Koomentiin keenya yoo cufamee jiraate akkasuma immoo lookeeshinii yuutuubii biyya addaa biyya garaagaraatti hin dalagu waan ta'eedhaaf as keessa isheenee sirreeffatuu qabna jechuudha. Yuutuuba keenya waliin haasinu nafaana tura. Siitingii as jala jirtu tana kunoo akkuma argaa jirtan tana siitingii tana tuqattan. Siitingii tana yeroo tuqattan jeneraal ka jedhu ni jira. Jeneraal ka jedhu kana tuqattan. Achi booda kunoo Kaanadaarraan kaadhee jira jechuudha. Biyya jijjiirrattan yoo feetan jechuudha. Biyyoota garaagaraatti hin dalagu waan ta'eedhaaf biyya feetanitti jijjiirratuu dandeessu jechuudha. Kaanadaarra kaadheetti jirani. Egaa akkasuma immoo as jala ka jiru kana ni agartanii miti. Kan as jala jiru kun yoo maali? Wanni as jala jiru kun chaanaalii keessan yeroo sarchii ta'e yeroo sarchii namni godhu jechuudha. Akkasuma immoo Oromiyaa 11 akkasuma qeerroo qarree Walloo YouTube akkasuma BBC Fiision Entertainment waa hedduu jechuudha kan jalatti barreesseeti jiru. Yeroo namni sarchii godhu carraa viidiyoo keessan daawwatuudhaa qaba jechuudha. Basic info kan jedhu kana jalatti kana barreessuu qabdanii jechuudha. Akkasuma immoo asiin kunoo viidiyoon keessan yeroo viidiyoo gallakkistan jechuudha. Viidiyoo ijoolleeti moo viidiyoo amata 18 olitti jedhee sin gaafata jechuudha. Yoo yesii kanarra taa'ee jiraate jechuudha. Guyyuurraa sin gaafata. Kanaaf asuma dhuftanii noo ka jettu tanarra kaatuu qabdan. Kabaraadha subscribein duraan dhofama ture warroon dhofatu feetan amma hin dhofamu jechuudha. Akkasuma immoo allow ka jedhu kana comment allow comments ka jedhu kana immoo view to clip my connect ka jedhu kana right godhatu qabdan kana as jala jechuudha. Akkasuma kunilleen enable ta'uu qaba. Akkasuma sin galchuudhaaf jechuudha. Gara StreamYard keessa seentanii live faa seenuudhaaf enable ta'uu qaba jechuudha. Kunilleen kanaaf as jala seentanii waa hedduu jijjiirratuu dandeessu jechuudha. Upload ka jedhu kuni hoo upload ka jedhu kun jechuudha maqaadha. Maqaa keessanii akkasuma immoo jalatti descriptionii jechuudha. As jala dhuftanii ani waan hin barreessiniif jechuudha. Descriptionii jalatti waan feetan barreessuu dandeessan jechuudha. Haga feetan jechuudha. Namni yeroo sarchii godhe akkasin argatuuf barreessuu dandeessanii. Akkasuma immoo video language viidiyoon ati gadi lakkiftu afaan Oromooti moo afaan kami ka jedhu. Afaan Oromooti moo afaan kami ka jedhu jechuudha. Ani viidiyoon kiyya Oromoodha jechuudha. Waan afaan Oromoo haasa'uudhaaf ka Oromoo jedhu kanarra kaahadhe jechuudha. Isinillee kan Oromoo jedhurra kaahatuu qabdan. Viidiyoon keessan viidiyoo afaan Oromoo keessatti wal makate waan ta'eedhaaf jechuudha. Kan Oromoo jedhurra kaahatuu qabdan. Tuqama tanarra tuqxaniituma kan Oromoo jedhu barbaaddanii irra keessanii jechuudha. Kunoo akkuma argattan kana akkuma agartan kana kan Oromoo jedhurra kaahuu qabdan. Akkasuma allow al comments ka jedhu kana immoo allow godhuu qabdan. Tuqaa tana jechuudha gurraachisuu qabdan. Isa gadi oduun taane isa lammaffaa oduun taane ka jalqabaa tanarratti jechuudha. Egaa akkasuma ka lammaffaadha immoo ka lammaffaadha kunoo Gmailii keessan isinii fide jechuudha. Akkasuma immoo community ka sadaffaadha jechuudha. Warra duraan isin waamtan maali yeroo live seentan qalama dibdanii jirtan faadha. Kun isiniin barbaachisu. Kanaaf as jala as keessa dhuftanii waan kanneen hunda guutatuu dandeessu jechuudha. As jala seenaa guuttadha. Biyyalleen kunoo Kanadaa ka jedhurra kaa'atu. Akkasuma immoo biyya garaagaraa teessanii YouTube feetan irratti biyya feetan irratti jijjiirratuu dandeessan. Kanaafuu as jala dhuftanii sirreeffatuu qabdan jechuudha. Viidiyoon keenya isiniif gala jedhee abdii qaba. Akkasuma YouTube keessan jechuudha kan amata 18 gadiitti immoo ka ijoolleeti ka jedhulleen asuma dhuftanii jijjiirratuu koomentii keessan banatu jechuudha. Guyyuurraa banaa oolurraa as jala dhuftanii banatu isiniif wayya. Akkasuma immoo chaanaalii keessan carraa subscribe fi akkasuma immoo view guddaa argamsiisuudhaaf bakka kana dhuftanii basic info kana jalatti barreessuu qabdan isiniin jedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yeroo
jechuudha xumurtan booda seef ka jedhu ni jira jechuudha. Seefii san tuqattanii jechuudha. Ani seefii waan godhuu hin barbaanneef jechuudha. Siitiin akkaataa kiroomii keessa seenan siniif gala jedhee abdii qaba. As keessa seentanii waan hunda sirreeffatuu dandeessu. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuttu nagaan jiraadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayib godhuun maatii kiyyaatti dabalamaa. Bara hojii gaarii isiniif haa ta'u.